Artist Andu'aalem Gosaa fi shamarree Meeroon Girmaa magaalaa Asallaatti barattoota maatii harka qalleeyyiif deeggarsa meeshaalee barnootaa taasisanii jiru. Andu'aalem biyya biraatti badee jedhamee akkuma dubbatamaa ture jechaadha. Kunoo inni immoo magaalaa Asallaa keessatti kunoo akkas godhee jira. ደውዬልህ ስልክ ብሎክ ስላረከኝ ነው በዚህ ጋር የመጣሁት የላኩልህ ገና ብሎክ አይደለም ሌላ ነገር ሁሉ ያረግሻል። Isuma wal qabatee immoo viidiyoon ture wayii waa'ee Qananii Addunyaa baheera jechuun namoonni tokko dubbataa jiru. Maabochen aboo silaamana kiyyata ateekaan isin godhu komantii cufi wajjin amma Oromoo miiliyoona 60 inni waamamna. Akkanatti sirbisiisee sasin bututte geessee itti danqaree achi kaatee itti danqaramee ka'e Mubaarik Musammaa. Dubartoonni tokko maaliif bakka akkasiitti of hin beektamsiin? Achi kaatanii Mubaarik Musammaa. أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتي أورمو أنا بنتي أنا بابا أنا أورمو شفتي إيش بنتي أورمو ما شاء الله سبسكرايب قدام ماي شانل سبسكرايب قاتلين كيسن كنا أكيد عربي فسيني دوبتشو الكبيرة إيشارا. شكرا جديد ممتاز جدا كنا في أكيد عربي فسيني بريرا نتين فينا أكملتين بارسيني نتقول فوقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني أردوتو تافك بجمتو أوروش شو أكم نافزر سرنجرين عافيان أكم شكرا جديد أكاسي عربت أبستيمو أكنان جنة مليا داورو عربي فجل كابنان تشادا أكاسنان جنة أرجع فيديو كبراسيني كبدي في تنجرا أكو ميكم فيديو بوارسو بشان سوكان التين فتا زنا جن سيني كبدي في تنجرا أنا كتالين كيسانيكا دوكان سيني تندي دي بأجرا يدوكان هيدو توكان سيني بدي دو فوكسين يادن أكاسي لايك غوتنو بدي دو كابا kanaaf hundi keessan akka ndagannee like itti akka ndagannee warri mugar channel kana taara waruftan channel namaa keessa ta'anii ammaatu subscribe atu subscribe godhin akkamitti teessa channel namaa irraati lafa teessaatu qoy amma yoona atu channel kana fakkaatu subscribe godhin ta isa yumaan laalta gaa dafii godhi malee maayinni dafii godhi ka توكو توكا ستمالين قولوا سنغالي غوتي ممتاز جدا ممتاز. شكرا يا حبيبي تعالي أمنا يتخلم بابا بنتي بابا أوروشو شوف أوروشو هكذا أمر فيديوتي يتشون عارفو حاجات مراتنا وردفون دقتنا سنين جل عربي فما توكو عم بيتن كوميدي جلتنا ببريسون دقتنا أنا بوليسي كيس ميدا أتون كيدو باين في أتون كي سعودي دو في بيتني أنا ببريسا بكا ما إني أنا أقول لك برانكي بارتي وصدفة كمون هوتانو أيه مي يفما جمي غافي تك سيغافي شو بربان غافي أكم جت غاف ممراسة غافي تك غافدو أيه مكان هن كمال جدم مكان إسا يود بني حق إسا نقول بخنافو نور إسا مكان إسا أتي دلا أكم فودو بربادمي دلا إني دلا متى جلك راتي تسانو على مدي ما سر عندي بتي سام فودو بربادي سناتو بيها أيه أتي مي أقواتي أكم أقو جالة أقواتي إني أقواتي أورجينال بشانرو سام بربادي سناتو بيها خنافو غافيون تقول هذا دفتر تخيل بريد خنافو قلتو أرانتنا أروموتي يا فيديو بايزوي مجاكو نتستولو جل كبيرة سينغالي ناتيرا ها akkanatti sirbisiisee huunessee butuchee ka'ee ala sin bututte geessee itti danqaree inshaallah asii ol itti danqaree achi kaatee itti danqaramee ka'e Mubaarik Musammaa garaatti naafe Mubaarik Musammaa lamuu inshaallah Mubaarik boombii kutee Dubaayii keessa facaasa gaalamuula boombii kutee inshaallah
hamma akkatti hudduusi hunnessi ka'iti booda geessitti danqariiti ati obboleessa kiyya salaamu alaikum taaskii kee qabadhuuti bahe helen biraayit isin lamuu daa'ima ciqileeti baattee mubaarin musammaa. Kuna dubartoonni keenya gaafa waan akkasii argatanii of hin beekanu bakka of hin beekanu isinii galee keessattuu warri biyyaa baatan bakka akka tokko nu rakkistaniitu isinii galee nu rakkistaniitu. Mubaarik musammaa jettu booddee rakkattanii maa inni mubaarik maale nama meeqa facciciramu mubaarik mubaarik nama meeqa cicciramu qaba mee natti maamee akkasuma hunnaftanii jedhe ajaab ibboo mee viidiyoo kana immoo ilaalaa. Maa boocen aboo silaa mana kiyya taate kaan isin godhu hoomantii cufi yalla yaso let's go Mame, muten jete kishoda beite gabasan. Amma jere tasa. Amma. Muten nyanya tidak berdua vinoka. Okay. Aku dua kali. Ni mau itu lagi saya makan kena ya ada bala. Selama kunterot itu noi itu desnet. Aku tuh nggak warna sih. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi qiyama yonti dhabat le badin kan Ethiopia kanatti badin bartu wallahi na amana harmalla maharargeeti biro maharargeeti. Badi isan ad-dunya kanarratti dalagan. Ani wallahi ad-dunya akkan nama badi dalagu argeen beeku. La ilaha illallah. Ya rabbi atinu basi. Dhalaan harargee harmallaan harargee kabajaa hin qabdu mee hudduu gurraatti ajooytu tana maal jettee dhiiroo miidiyaa kanarra fiddi rabbiidha. Inni dhiiraa obboleetti qaba haadha qaba haati isaa kabajaa qabdi kabajaa haadha ofii manatti hin beeyne namni safuu hin beeyne namni kabaja hin beeyne wallaahi na amanaa dhiira harargeetii fi dhala harargeeti. Mee nama tokko dhuga jananii kabajaadhaan dhiirri sobee irraa waraabee miidiyaa kanarra oolchaa jira argaa jirra. Hin sobamti jaalala sobesan. Kana ammoo akkanuma gadi baatee innillee miidiyaa banatee hudduu gurraatti tana meesa irraa laala billaa aleek. A'uuzu billaahi mina shayxi wallaahi kun waan nama gaddisiisu. Yaa ummata kana rabbummaan isin haa qajeelchu. Anuma waa takka illee isin. Ana asirratti wanti isin jechuudha kanumaa wajjin Oromoo miiliyoona 60 inni waamamnam. Kanumaa wajjin maatiidhuma hidhu bakka obboleessuma obboleettiidhuma waan boga nama beekumsa nama si hidhu dhabde haadhoo koo. Inna lillahi wa inna ani mucaa kana ammoo asirratti wanti jechuu barbaadu ijoollee gadhii tokko jettanii uummata harargee walitti arrabsinaa. Namoonni gadhiin akkasii kan maqaadhuma Oromoo laalaa bakka miidiyaan bakka waanuma bakka TikTokiin kun alana isin balleessuudhuma abba'e. Maraatuun ikkoo jiraam karaa irratti hin arginaam. Inni TikTokii irratti ilaallu immoo maraatuu sin jennu fayyaadha sin jennu nurkaa badeem. Akka nagaa taa'ee haasaadhuma dhaqee waan hin taane keessa seena. Rabbi na jaanu abaasu akkasii. Maaliifuu warri dandeessan nurraa hidhaa nurraa qaba waan akkasii. Dhugumaam qiyaamaan yoo nutti bu'e koo uumama sababii jira kana. Rabbi walitti fixa jedhani miti gaafa jalqabu. Isa nagaasisa. Rabbi na jaanu abaasu kana. Rabbi na jaanu abaasu. Wih. Artist Andu'aalem Gosaa fi shamarree Meeroon Girmaa magaalaa Sallaatti barattoota maatii harka qalleeyyiif deeggarsa meeshaalee barnootaa taasisanii jiru. Deeggarsi kunis ijoollee maatii harka qalleeyyii 88f dabtara darzana 100, boorsaa 60, qalama kaartoonii 2 tilmaama qarshii 100 fi 50tti tilmaamamuun deeggarsa taasisuu isaanii odeeffannoon naqaqqabe ni mul'isa. Deeggarsi taasifame kunis karaa waajjira investimentii bulchiinsa magaalaa Sallaatiin kan taasifame ta'uusaa ibsamee jira. Egaa akkuma kanaan dura dhageessan oduun tokko akka bahaa turan itti jechaadha. Artist Andu'aalem Gosaa biyya kanaa baheera qaata biyyaa bahee akkas godhe jedhamaa jira. Egaa akkuma asirratti dhageessan Artist Andu'aalem Gosaa oduun tokko illee bahaa turanii magaalaa Asallaa irratti barattoota hedduudhaaf gargaarsa daftaraa fi waan garaagaraa gochuunsaa ibsamaa jira jechuudha. Isaa wal qabatee immoo viidiyoon tokko samoona kana viidiyoon tokko immoo waa'ee Qananii Addunyaa bahaa jira jechuudhaan namoonni tokko poost godhaa jiru. Mee viidiyoo kana ilaallee walitti deebina. ደውዬልህ ስልክ ብሎክ ስላረከኝ ነው
በዚህ ጋር የመጣሁት የላኩልህ ገና አይገርምሽም? ገና ብሎክ አይደለም ሌላ ነገር ሁሉ ያደርግሻል። እኔም እናንተ በህግ የምጠይቃችሁን እኮ ጠይቃችኋለሁ እኮ እናወራለን እኮ በህግ ምንም ትርፍ ቃል የሚያነጋግረን ነገር ህግ ምናምን አትበይ። የዚህ ናህል እነከሌ ልሁን አትበይ በእናትሽ። ደግሞ ይቀዘቀዝልሻል። እንዲህ እንዳፈላሽ አቀሪ በእውነት ትርፋን ነገር ይቅርታ አድርግልኝ። ሳሚ ያደረጋችሁ በደንብ የምታውቁ ሰዎች ናቸው። ከዝም በል በእናትህ። ግን በራስሽ ለምደማዝ ነው በራሴ ዋይና ለምደማዝ ነው በራሴ ምን ያሳዝነኛል? በቃ ሌላውን ተይው አይደለም ታዝኛለሽ። አላዝንም፣ ችግር የለውም። ታርግልኝ። አላዝንም ሳሚ ለምደማዝ ነው። እኔ ኖርማሊ ማለት ነው። ይሄ ልንገርሽ እዚህ ጋር ግን ማወቅ አለብኝ ብለሽ ካልሽ ደግሞ አንቺ ከማንም አትበልጪም። እሱን አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እየደወልኩለት ነው ለጠበቃው። የሚያወራውን ነገር ትሰሚያለሽ? አይ ዶንት ኬር የሚያወራውን ትሰሚያለሽ? አዳምጪኝ። እኔ ዛሬ ላይ ተው ብዬ ነው ያሰብኩት። እኔ ልንገርሽና ማለት ነው ተው ብዬ ያሰብኩት ደግሞ አንቺ ስላለሽ እኔና አልሰራም። እናንተ የኔን ኢንቪቴሽን የሸጣችሁ ሰዎች በህግ እንጠያየቅ ካላችሁ እኮ ችግር የለውም እኮ እንጠያየቃለን። እኔም አንተም እንጠያየቃለን። ምንም የምታረጊው ነገር የለም። አናቅሽም ብንልም እኮ እንችላለን። ግን እኛ ገንዘባችን የተበላ ነው። እኔ እኮ ማስረጃ አለ ሳሚ። አትችልም ባይዘው ይቀር የምን እሺ እኛ አንተ ጋር እናንተ ጋር ያለው ሰው ለኔ ልኮልኝ አለ በርመሽ የተቀበልሽ ወረቀት ስራውን ሰራለው ብዬ ነው እንጂ የመጀመሪያ ቅድመ ክፍያ 100,000 ብር ነው የሰጣችሁኝ አይደል? 50% ነው ግን የሚለው የ320,000 ብር 50% 100,000 ብር ነው እንዴ? ንገረኝ። 100,000 ብር ነው? 100,000 ብር ነው አይደለም? በቃ ሲቀጥል 100,000 ብር ወስዶ ደውዬልህ ስልክ ብሎክ ስላረከኝ ነው በዚህ ጋር የመጣሁት የላኩልህ። ገና ብሎክ አይደለም ሌላ ነገር ሁሉ ያደርግሻል። እኔም እናንተ በህግ የምጠይቃችሁን እኮ ጠይቃችኋለሁ እኮ እናወራለን እኮ በህግ ምንም ትርፍ ቃል የሚያነጋግረን ነገር ህግ ምናምን አትበይ። የዚህ ናህል እነከሌ ልሁን አትበይ በእናትሽ ቀለኝ የፈለገኝ ሰው በሆነ ኳስ በመሬት ኔትወርክ ወይ ደግሞ ኔትወርክ ቢጠፋ እኮ ማለት ነው የለም እኮ የሁሉ ነገር እድሜ ለሶሻል ሚዲያ እንጂ ማን እኔ ሲጀመር እኔ እናንተ ላይቭ ላይ መተን ትርፍ ዋይና ኮንፊደንስ ካለ ለምን ትወጣለህ? በእናትሽ እኔ ከአንቺ ጋር የማወራበት እንትኑ እራሱ የለኝም። በጣም ያው ልሳን ይቅርታ አድርግልኝ። እናት ምናምን ብለህ እኔ ዝም ብለህ መንደሬ እንዳገኘሃቸው ሴቶች እናት ምናምን የምትልበት ስታፍ የለህም። አንድ ነገር ልንገርህ፣ ኮንፊደንስ ካለ ለምን ትወጣለህ? ስርዓትሽን ያዥ። ያ አፍ በተከፈተ ቁጥር ጭንቅላት እንደሚመዘን ታውቂያለሽ አይደል? ጭራሽ አየነው ከአንተን ጭንቅላት መንደሬ ምናምን እዚህ ጋር ምን ረጋስ ወጣካል እያወራህ ነው አይደል? ለምን ረግጠህ ትወጣለህ? አዎ ኮንፊደንስ አለኝ ብለህ ጠበቃ ካደወላችሁ ማለት ሰውን አንቺ ከማንም በላይ አይደለሽም። ደግሞ ይቀዘቅዝልሻል። እንዲህ እንዳፈላሽ አቀሪ በእውነት ትርፋን ይቅርታ አድርግልኝ። ሳይልሽ ምን ታመጣለህ? ምንም ይቅርታ ማድረግ ምን ተስፈራራ? ምን ታመጣለህ? ማልፊ ደሜነት እሱን ነገር ነው የምታየው። ምራላ እንዴ እኮ ታመጡ ወላላ ማሎን አከገርቲቲ እንታያለን። I'm here by the way አገፈቱ ወና ሐማዱ በቹም በርባዱ ወኖን ያውልህ አንተ በቀነሰስ በርባዱ ወኖን አከገርቲቲ ነማቤ ቴንክ ዩ እኮ እነሱ የሰውን ኢንቪቴሽን መሸጥ ማለት በጣም መብቴ እኮ ነው። በራሴ መንገድ መብቴ ነው። አንተ በህግ መንገድ መጠየቅ ትችላለህ። አሁንም እየተናገርኩ ያለሁት እኔ ህጋዊ ከሆኑ ይጠይቁኝ። እኔም ከራሴ የሆነ ነገር ኤቪደንስ አለኝ። ዝም ብዬ አይደለም። ኤኒ ታይም ደውዬልህ ስልክ ብሎክ ስላረከኝ ነው። Egaa akkuma asirratti dhageessan viidiyoon kun bahuudhaan akka haaraa wayiitti irratti dubbatamaa ture jechaadha. Anyway asirratti wanti kun dhimma addii kana dhimma guddaadha qeeritanii yaadu. Warri immoo viidiyoo akkas dhoskitanii kaatanii yeroo akkas yeroo dheeraa booda wanta akkasii baastan immoo badii qabdu. Viidiyoon kun akkuma argitan yeroo isin jirtudha. Viidiyoo turedha jechaadha. Kanuma akka haaraatti taasanii waan hedduu dubbataa jiru jechaadha. Egaa akkuma asirratti argitan dhimma kanaanis atuu namni baay'een bukkee jiru, atuu abbaa manaan ishii namnis bira jiru, haadhaaf abbaan sababii kanaaf
akkasuuf gooteedhameetii yaadamu waan baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa ammas egaa dhugaasii rabba baasu jennee dhuma teenya malee kana jennee irratti murteessinu jechaadha. Viidiyoo kana irratti namoota baay'ee dubbataran jedheetan waa'ee Andu'aalamiin wal qabsiisee isinii fide jechaadha. Mucaanneen gidda akka sana buuhaa of hin ajjeese jedhaa ture jechaadha. Hamma immoo kunoo. Barbirriin kun guddaadha barutu kaffallutti amma kaffalisiin jenne yoo wal gargaaramee kaffalame malee 15,000 jechuun Itoophiyaatti kaalkuleet yoo goone fagoo deemuu danda'a. Tokko 40 kuma tokko 40 yoo baay'ifne 15,000 meeqa dhaqaa jennee gaafa tilmaamnu birrii guddaadha. Birrii guddaadha. Birrii Itoophiyaatti shaallagnee 15,000 sana nama wal gargaaree sirraa kaffala jechuu barbaadeetan jechuun namni gama qabatee namarraa kaffala sii galee watii fagooti. Hiriyoonni kee tarii sirraa kaffaluu hin danda'anu ta'a. Guddaadha maallaqichi waan ta'eef namoonni karaa keessoo itti dubbattu tarii humna kaffaluu hin qabanu ta'uu danda'a. Namoonni naannoo walakkeessa miiliyonaatti siqa birriin. Walakkeessa miiliyonaan caala jechuudha. Sii galee waan walakkeessa miiliyonaatti olii kan ammoo qobaa yookaan hiriyoonni kun irraa kaffalu karaa keessoo yoo jette sirraa kaffaluu hin danda'an. Hin danda'an akka 700 akkas ta'anatti fakkaata. 700 namni sirraa kaffalu hin jiru karaa keessoo jechuudha. Namni kaffalu hin jiru. Kan ammoo walitti fiddee waan jiru namaa ifa goonaan namni tuffachuu dhiiftee hiriyootan qabdu jechuu koo miti. Ana fakkeenyaaf akka keeyyatti namni narraa kaffalu jireedhee nama nu birrii kana hunda fakkeenyaaf kana namni itti dhiyaata yoo na jaallatee birrichi guddaa waan ta'eef. Gabaabsi ani sii gala miti miliyoonaa ol baaseeyyuu sargeesseera sii gala miti kanaa miti 600 minaamni. Nama hojjetataaru dhugaa rabbii hammas taanaan nama sisa ta'u saabiriinis jamaaliinis haa ta'u nama keessaan rakkoo koo kana naa wajjin dhufee qooddate qooddachuu danda'a. Si gala miti an ammas viidiyoo yeroo waraabusi na gargaaraa adiraanaa birmadhaa birrii 5 galchaa akkaawuntii koo qabadhaan jenne si gala miti. Kanaaf namni na jaallatu yoo fakkeenyaaf rakkoo koo naa waliin qooddate naa wajjin qooddachuu danda'a. Kaan immoo as ba'ee laayiviirra taa'ee birrii 1,000 naa galchee 2,000 naa galchee as taa'ee rabbisiifa kennu. Ani maal katamaa kana keessa deemee waa meeqa hojjedhee argachuu nama danda'u. Si gala miti? Kanaaf an ammas taanaan dhugaa rabbii ajandaa faxxaree birrii 5 kee akka sooftiitti ofiin qorfadhu birrii keessan barbaadeetii miti faamilii kiyya. Sinii gala miti? Ani akkuma rifannaa wanti sun narra gaheen viidiyoo waraabee gadhiise. Wallaahi billaahi waan kanarra dabarfatee ani waan baay'ee finfinnee kana keessa nama booleedhaaf fidee godheeraaf. Nama waan kana oliyyuu qabatee dhufu boolee irraa dhaqee halkan walakkaa yoo hin argine viidiyoo koo hin argine. Uummata galata cabsee keessa bahee jechuudha uummanni wajjin jirru kun uummanni miidiyaa koo jala jirtan jechuudha. Innaa kanaaf iyyuu ennaan namni tokko lamayyuu gama feesbuukaatiin namni tokko lama. Siga baqqaasii wajjin jirra abshuroo obboleessa kiyya naan jettanii akkuma obboleessaatti akkaawuntii kiyya isinitti erginaanuu miidiyaa irratti ol baaftanii maxxansitanuu. Uummata safuu hin beekne uummata rakkoon irra gahuuf dhiisuu adda hin baafanne jechuudha. Okay, asii namni irra bilbila dhiifama. Egaa yaada kee keessatti waa kaafteetta kaffaluyyuu fi nama miidiyaa irratti kadhachuun barbaadu namni miidiyaa wanti godhu jiru fedhii irraa hin qabu waan jettu kaafte. Ansilaatii kana si yaaduu barbaade wanta kana akkasitti namni illee si gargaaree baataadha. Birriin kun 500 tarii sitti xiqqaa ta'uu danda'a akka yaadatti garuu guddaadha. Jechuun iddoo tokkotti birrii 500 600 dhabde jechuun waan guddaa dhabde nama akka kootti jechuudha. Jechuun 600 500 namni sirkaa fuudhee yookaan si dhowwate yookaan jennaan
Anga birri guddaa dhabdeettanii amana jechuudha. Maaliif birri kan guyyaa tokkotti argachuu 500 amma qabaattee xiqqaasitti fakkaachuu danda'a. Tarii 500 yoo guyyaatti birri guddaa argatte illee 500 lafa kaachuu fi sitti bubbuluu danda'a. Utuma argatte heddeetti lafa hin kaa'amu jechuudha. Heddeetti dhufee tartiiba namaan galuu kanas ta'ee sana egaa rabbi si faana jiraatu hangama kiyyaan jecha siin hin jenne. Dhugaa keetii ani nan beeka ummata miidiyaa kana warra of zollomeedha baay'een namaa warra of zollomeedha si gala miti na caqasi tokkummaa sirras ta'e anarras ta'e akka tasaa guyyaa deemtu mastootiin namaa sirkatti cabuu danda'a mastootiin makiinaa si gala miti silkii namaa fuutee sirkatti cabuu danda'a karaa mukkuroon sitti dhufuu hin beektu garuu ummanni of zollome kun immoo gaafa rakkoon sirra gahu rakkoo kee kana negatiivuma godhee hubata si gala miti annaa kana maali bismillahirrahmanirrahim jammaraani ila ati hiriyaa kooti siin jedheela tokkummaa akka hiriyaa kootiitti si kadhachuu nan danda'a laa tokkummaa si kadhachuu nan danda'a hiriyaa koo kamiyyuu kadhachuu nan danda'a maallaqaan gam fedhe jechuudha garuu yoo maal ta'e miidiyaan isa malee laayivii irra ba'e viidiyoo waraabeyan hin kadhadhu na gargaaraas sinii gara miti duriyyuu rakkoo meeqa dabarseetan as gahe garuu dhugaa rabbii viidiyoon engadda waraabe hunda keessanii immoo galu siifisa galu tokkuma akkuma rifaatu wayi waraabee gadhiise akkuma bakka yaani jechuun namni naadi ammuma bakka sanatti naa qabu wayi natti fakkaate kanaaf mucaa immoo anayyuu isa isinii wajjin ture isa dhukkubsataa meeqa biila'aa meeqa obbira bulchee obbira oolchi nama meeqa qorraan booleedhaa fide nan taraddaane mucaa mana madaamitti gubataattu maal taradda'uudha jettaniiti ganama fidee asirra kaa'ee asitti okay diiba akkas goona diib na dhageessa amma na dhagaadhita akkas goona laayivii irraa amma hojii ba'uuf waan ta'eef walitti deebina yeroo biraa inshaallaati rabbiin si faana. Egaa akkuma asirratti viidiyoo isaa dhageessanichaadha akkas jedhee jira al tokko an waan na mudate irraa isiniif kaasee isiniif hima uummata kana waa rakkattanii gaafachuunis cimaadha hojiidhaafis gaafachuun cimaadha isinii galee namoota tokko jira barumsa YouTube eegallee turre annaa isaa wal qabatee akkasiin hin barsiisa kana hojii meeqarraa of akkas godheetan kana godheetan akkasitti barumsa kana barsiisa namni immoo barumsa gahaa akkasii namaa kennan jiru jedheetan waan jiru itti ibseera ishii jedhanii walii galanii akkasii jedheetan qooda akkas ijoollee harka amma kana fuutu jettee tokko fa'i dhuftee maaliif birrii qarshii kana miskiinaan kennitu naan jette bakka akka sammuu namni tokko immoo dhufe keessoodhaan na arrabse sirriitti na arrabse ati maaliif akka hattuu waan arge hattuu wayii godhina godhee namni na arrabses jira jechaadha namni fedhii waan tokko hin qabne jechaadha gaafa dhufee waan fedhii isaa keessa hin taane wayii keessa dhufee galee akkas godhata jechaadha keessattuu ijoolleen akkas waan arge xaxxaatoftan ofumaaf guyyaa tokko deebitanii yeellaatu jedheetan yaada uummata kana gaafachuunis cimaadha kanaaf akkasiin isiniin jedha al tokko sirrii jedheen jedha mucaan kun egaa viidiyoon kun dheeratee jira egaa viidiyoon har'aaf qabadheef kana fakkaataa isin tole isin baarsee isin gammachiisee yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuun dagatinaa haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti ooroo shaw baay